Projektoonni misoomaa gaafilee hawaasaa bu'uureffatan 165 ijaarsarra jiraachuu bulchiinsi godinichaa beeksise. Bulchiinsi godinichaa irraa odeeffannoon argame akka mul'isutti projektoonni ijaarsarra jiran kana keessa ji'oottan 6 darbanitti projektoota 96 bara baajataa 2018 keessa haaraa kan jalqabaman yoo ta'u projektoonni hafan ammoo kanneen bara darban irraa itti fufan ta'uu ibsameera. Bulchaan itti aanaa godina Baalee obbo Abrahaam Haayilee akka jedhanitti mootummaan fedhii fi gaafilee misoomaa hawaasaa bu'uuraa godhachuun projektoota adda addaa hojiirra oolchaa jira. 97 bara baajataa amma keessatti jalqabamuun eerame yoo ta'u kanneen hafan buleeyyii ta'us ibsaniiru. Projektoota ijaarsarra jiran keessaa hanga ammaatti projektoonni 40 xumuraaf gahu ibsuun hojii itti fufaa jiraachuu kanneen hafanis qulqullina barbaadamuun akka xumuramanii fi tajaajila hawaasaaf akka oolan hordoffii fi deeggarsi taasifamaa jiraachuu obbo Abrahaam ibsaniiru. Akka ibsa isaaniitti projektoonni haarawaa fi buleeyyii kunneen baajata mootummaa birrii biiliyoona 2.7 oliin hojjetamaa jiraachuu himani. Gama biraatiin itti gaafatamaan abbaa taayitaa konistirakshinii godina Baalee obbo Biiniyaam Gabra Maariyaam abbaa taayitichaa qulqullina projektichaa godinichaatti ijaaramaa jiran diizaayinii irraa kaasee hordofaa jiraachuu fi yaada sirreeffamaa barbaachisaa godinichaatti projektoonni ijaarsa gamoo daandii baadiyaa bishaan dhugaatii fi jallisii waliigalaan 165 ijaarsarra jiraachuun deeggarsaa fi hordoffii itti fufiinsa qabu argachaa jiraachuu dubbataniiru. Galii mootummaa haala karoorfameen sassaabuu akkaataa itti danda'amu irratti mariin hooggansa sadarkaan jiru hirmaachise gaggeeffame. Marii kanarratti kantiibaan magaalaa Shaashamannee obbo Adaanaa Takla Goorgis Jaldoo fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalichaa obbo Amansiisa Addunyaa amantee argamanitti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u gabaasni raawwii hojii hanga ammaa fi karoorri hojii itti aanu dhiyaachuun mariin bal'aan irratti taasifameera. Hojii gaggeessaan waajjira galii magaalaa Shaashamannee obbo Dastaa Dishoo akka jedhanitti karoora galii mootummaa bara kana qabanne duguugnee galchisiisuun misooma eegalame itti fufsiisuuf kan gargaaru ta'uu himanni. Maddoota galii hunda adda baasuu fi seerota taaksii hojiirra oolchuun harcaatii galii jiru duguugnee galchisiisuun ga'ee keenya bahuu qabna. Karoora galii bara kana qabannes milkeessuuf kutannoon hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee magaalaa Shaashamannee obbo Amansiisa Addunyaa amantee ergaa dabarsaniin karoora galii bara kana qabame milkeessuuf qindoominni caasaalee galii sadarkaan jiranii cimuu qabas jedhani. Hooggansi sadarkaan jiran hunduu dhimma galii ajandaa jalqabaa godhatanii fudhachuun harcaatiiwwan mul'atan yeroo gabaabaa keessatti raawwachuun badhaadhina eegalame itti fufsiisuuf ciminaan hojjetamuu akka qabus dhaamaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaashamannee obbo Adaanaa Takla Goorgis Jaldoo ergaa dabarsaniin magaalli Shaashamannee projektoota gurguddoo fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessaa jiran hedduu baajata keessootiin dalagaa jiraachuu kaasuun hawaasni fayyadamaa jiraachuu himani. Projektoota ijaarsarra jiranis yeroo qabame keessatti xumursiisuufis galii maddoota hundarraa duguugamee galuu akka qabu galii fi daldalaa bu'uura irraa maksuun yeroo ji'oottan muraasa keessatti karoora waggaa xumurree keessaa bahuun qindoominaan hojjetamuu akka qabu ibsaniiru. Caasaaleen galii sadarkaan jiran hundi haala karoorfameen galii maddoota hundaa adda baasuu fi raawwachuun ga'ee isaanii bahuu akka qaban hirmaattonnis kaasaniiru. Shaashamanneetti leenjiin hubannoo cimsuu haaromsa aadaa Oromoo fi karoora tarsiimaa haaromsa aadaa bara 2017 hanga 2027 qaamolee qooda fudhattootaaf kennamaa jira. Leenjichi waajjira dhimmoota gurmaa'insa ummataatiin kan qophaa'e yoo ta'u aadaan eenyummaa fi sona saba tokkoo ibsituu guddaa ta'uu irratti xiyyeeffatee hubannoo bal'aa kennaa jira. Hirmaattonni leenjichaa aadaa, duudhaa, safuu fi beekumsa xabboo duraanii bu'uura godhachuun haaromsa aadaa gaggeessuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Akkasumas muuxannoo haaromsa aadaa biyyoota biroo gama diinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin argaman irraa barachuun qabeessa ta'uu himameera. Haaromsi aadaa ikooturizimii diinagdee fi walqixxummaa hawaasaa cimsuu fi shoora murteessaa qabaachuu isaa irratti hubannoon kennamaa jira. Falaasamni haaromsa aadaa yeroo ammaa of ta'uu, waliif ta'uu, wal ta'uu fi waliin ta'uu irratti kan hundaa'e ta'uu eerameera. Dhaloonni ammaa daangaa safuu fi safeeffannaa kabajee duudhaa ganamaatti deebi'uu ariitii fi aadaa Oromoo ammayyeessuu akka qabu irratti mariin bal'aan taasifamuu isaa himameera. Kaayoleen ijoo karoora tarsiimaa haaromsa aadaa
kana beekumsa oomishuu dinagdee ceesisuu aartii fi aadaa Oromoo ammayyeessuu miidiyaa fi koominikeeshinii cimsuu akkasumas hirmaachisummaa haqummaa itti gaafatamummaa fi hammattummaa guddisuu irratti kan xiyyeeffatan ta'uu ibsameera. Leenjichi haaromsa aadaa Oromoo karaa qindoominaa fi hirmaachisummaa cimsuun milkeessuuf bu'uura jabaa kaa'uu isaa hirmaattonni kaasaniiru. Maddi oduu kanaa koominikeeshinii aanaa Shaashamanneeti.